Baankiin Gadaa Korporeeshinii Misooma Paarkiiwwan Industirii Oromiyaa waliin waliigaltee hojii mallatteesse. Waliigaltee kana kan mallatteessan Pirezidaantiin Baankii Gadaa Obbo Waldee Bultoo fi hojii raawwachiiftuun Korporeeshinii Misooma Paarkiiwwan Industirii Oromiyaa Aadde Sannaayit Maabireeti. Kaayyoo waliigaltee kanaas tajaajila faayinaansii fooyya'aa ta'e kennuun misooma diinagdee deeggaruu fi babal'isuu keessatti gumaacha taasisuuf ta'uu dubbataniiru. Baankii isaa ta'uu Korporeeshinii Misooma Paarkiiwwan Industirii Oromiyaa ergama qabna. Ergamni keenyis waan waloo nu godhutu jira, innis immoo uummata keenya tajaajiluudha jedhan Pirezidaantiin Baankii Gadaa Obbo Waldee Bultoo. Baankiin isaa ta'uu Korporeeshiniin Industrial Paarkiin Oromiyaa ergama qabna. Ergamni nuti qabnu waan waloo nu godhutu jira. Waan waloo nu godhu keessaa inni tokko uummata keenya tajaajiluudha. Uummata keenya dinagdeedhaan akka utubamee fuulduratti guddachuu danda'u achirratti hojii hojjennuurratti waan waloo nu godhutu jira. Isa kana galmaan ga'uudhaaf walitti dhiyaatanii waliin haasa'anii hojii hojjechuun baay'ee murteessaadha. Gadaa yeroo hundaa keessatti hirmaannaa fi kaka'umsi Korporeeshiniin Industrial Paarkiin Oromiyaa gaggeesse iddoo guddaa qaba ture. Sheeriis qabu turanii sheerii qofaa otoo hin ta'in baankicha madhumaatti seera qabeessummaa argatee hojiitti galuuf hamileedhaanis maaliinis nu deeggara waan turaniif inni kun haaraa miti. Garuu waliigalteen kun waliigaltee tajaajila faayinaansii sadarkaa adda addaatti kennuudhaaf dandeessu waan ta'eef waliigaltee addaati. Innis akka korporeeshiniitti tajaajilaan nu jira. Tajaajila faayinaansii bifa adda addaatiin akkuma waliigalaatti tajaajila faayinaansiin korporeeshinii laatu jira. Karaa biraa hojjettootaaf faayinaansiin kan laatamu jira. Hojjettoonni fedhii adda addaa qabaachuu danda'u. Fedhii qaban keessatti baankiin waan isarraa eegamu hundumaa raawwachuudhaan hojjettoota korporeeshinii kanaa haalaan keessumsiisuu, akkaataa isaan barbaadanitti keessumsiisuu akka danda'uuf waliigaltee nu dandeessu jechuudha. Baankii Gadaa waliin tajaajila mijataa baankii irraa ni fayyadamna. Kana malees qonnaan bultoota faana walitti hidhaminsa kan godhatudha jedhan hojii raawwachiiftuun Korporeeshinii Paarkiiwwan Industirii Oromiyaa Aadde Sannaayit Maabireeti. Baankii keenya jennee kan yaadnu baankii Gadaa waliin immoo akkuma duratti jedhe tajaajila baankii irraa barbaadnu san niis barbaadnu san abbaan qabeenyas barbaadu san uummatni immoo yookiin koomunitiin naannoo san paarkii san jiru barbaadu san mijeessuu keessatti immoo baankii Gadaa wajjin hojjechuudhaaf har'a waliigaltee mallatteessine jechuudha. Akkuma Pirezidaantii baankiitiin duratti ibsamaa ture tajaajila adda addaa yaa baay'eedha. Tokkoon isaa kaasuun hin danda'amu ta'a. Garuu tajaajila adda addaa akkuma duratti isiniin jedhe baankii irraa kan fayyadamnu ta'uusaa beekamaadha jechuudha. Keessattuu immoo waan sadirratti hojjenna. Objektiivii sadii qaba gaafa baankii wajjin hojjenna jennu jechuudha. Inni tokkoffaan fi guddaan akkuma duratti jedhe investoroota yookiin abbootii qabeenyaa paarkii keessa galanii hojjechuu barbaadan waan isaan barbaadan tajaajila adda addaa akka argatan baankii irraa gochuudha. Kana jechuun LC bansiisuu keessatti ta'uu danda'a, doolaara argachuu keessatti ta'uu danda'a, liqii argachuu irratti ta'uu danda'a. So investoroonni yookiin abbootiin qabeenyaa paarkii keessa galan suni haala tajaajila baankii irraa karaa salphaa ta'een karaa saffisa qabuun argachuu danda'an irratti haala mijeessuu fi waliin hojjechuudha. Inni lamaffaa akka korporeeshiniitti immoo hojjettoota qabna waan ta'eef damee keenya guddichaas Finfinnee jirus ta'ee dameelee adda addaa naannoo paarkii jiran, naannoo giddugala ce'umsa baadiyyaa adda addaa jiran irrattis hojjettoota hin qabna waan ta'eef hojjettoota saniifis akkasuma tajaajila baankii barbaachisaa ta'an yookiin hojjettoonni keenya barbaadan mijeessuu fi ta'uu danda'a. Inni sadaffaan fi inni guddaan akkasuma jennee yaadnu immoo paarkiin kun akkuma duratti isiniin jedhe nama muraasa kan fayyadu qofaa miti. Direct beneficiary kan jedhamanii beekaman warra achi keessa galanii oomishan san qofa yookiin warra akkanii qaxaramee korporeeshinii keessa hojjetu qofa osoo hin ta'in deemee walitti hidhamiinsi bal'aan uumamuu danda'u boodarratti qonnaan bulaa wajjin warra tiraanspoortii irratti hojjetan, warra loojistiikii irratti hojjetan, warra as keessatti daldaltoota as keessatti hirmaachuu danda'an, warra training institution university adda addaa, TVT adda addaa, kolleejii adda addaa,
warra achi keessa jiran leenjisan irratti iddoo adda addaa irratti namootni jira waan ta'eef jara kana wajjin walitti hidhamiinsa walitti dhufeenya uumamu keessatti immoo haala mijeessuudhaaf jechuudha. So waan sadeen kana yaadneet abbaa qabeenyaatiif yaadneet korporeeshinii keenya yaadnee fi warroota immoo naannoo abbootii qabeenya kanatti kallattiidhaan isaa ta'u alkallattiidhaan hirmaachuu danda'an kana keessatti walitti hidhamiinsa uumamu san faasiliteet gochuu yookiin immoo haala mijeessuudha jechuudha.